Kam jirtu maatiiwwan qubee akaadamii baga gara YouTube channel keenyatti nagaan dhuftan jecha an barsiisaa Tolaa Gannatiin jedhama. Barnoota Ji'oogiraafii kutaa 11ffaa Unit 2 boqonnaa 2 Part 4 waliin kan ilaallu ta'a. Factors influencing the world climatic regions. What are the factors? Haalli qilleensa baramaa addunyaa keenyaa akkuma beektanii والفكاتا in common. There is no uniform temperature. Climate is distributed over the surface of the earth. Sababii maaliif bakka bakkatti garaa garate haalli qilleensa baramaa addunyaa keenyaa temperature naannoo tokko gara naannoo biraatti haalli roobaa naannoo tokko gara naannoo biraatti haalli air pressure cloudity naannoo tokko gara naannoo biraatti maaliif garaagarummaa maaliif qabaate? What are the factors influencing here the world climatic regions? Factors influencing the world climatic regions. The global climate distribution looks to be the jumbled or they are what disordered. Yookaan immoo haala wal fakkaataadhaan miti order isaanii qabatanii miti sababiin isaa bakkatti naannoo tokko naannoo biraatti faaktoriiwwan adda addaatu affect waan gochuu danda'u fi order isaanii kan qabatan osoo hin taane maal kan taane they are what disordered with comparable climate conditions occurring in widely dispersed locations of the globes. Here climate controls are the elements that influence the climate in any given locations. Climate controls warreen jennu faaktaroota haala qilleensa baramaa addunyaa kanaaf faffacasuu yookaan immoo argamsiisa maal gochuu kan danda'an determine gochuu yookaan murteessuu warreen danda'an climate controls are elements that influence the climate in any given locations. Here the amount of sunlight or solar radiation that reaches on the surface of the earth and it is variations with latitude. Garaagarummaa isaa latitude fakkeenyaaf naannoo mudhii lafaa yookaan at low latitude fi at high latitude tti solar radiation yookaan sunlight fuula lafaa qabu maanni garaagara kan nuti arginu variation with latitude, the distributions of land and the water, ocean currents, prevailing winds or predominant winds, the positions of high and low pressure zones, mountain barriers, dhiibbaa gaarreewwanii yookaan dhiibbaa ol ka'iinsi lafaa qabu, and the head or all what factors that influence regions climate. Isaan kun faaktaroota maal gochuu danda'an yookaan immoo haala qilleensa baramaa addunyaa kana maal gochuu danda'an determine gochuudha argamisa isaanii faffaca'insa isaanii maal gochuu determine gochuu kan danda'an. Mee isaan kana tokko tokkoon ilaalla. The impacts of latitude or seasonalities. Here impacts of latitude means latitude yeroo jennu kallattiidhaan maal ilaaluu kan nuti qabnu the distance from the equator. Kana yeroo jennu hanga gara naannoo mudhii lafaatti dhiyaannuu fi hanga gara mudhii lafaarraati gara bantii kaabaa fi kibba addunyaa keenyatti maal ta'a deemnu haala qilleensa baramaa garaagaraati kan nuti arginu. The distance from what? Distance from the equators. The impacts of latitude on every given day, solar energy insolation strikes the earth at decreasing angle from 0 degree or which is about direct overhead to 90 degree where the sun is on the horizons or horizontally reaches the northern extreme points of the world or 90 degrees northern and the southern poles of the world. Solar radiation adurrati fuula lafaa qaqqabu kan it strikes yookaan immoo fuula lafaa kan maal ta'u kan inni qaqqabu directly overhead or when it is perpendicular toward the ground at this is at directly overhead at 0 degree latitude jechuun at the equator naannoo mudhii lafaatti there is direct overhead of the sun's direct overhead yeroo jennu it forms a high angle naannoo eessatti naannoo mudhii lafaatti qaama lafaa naannoo mudhii lafaa jedhanitti it forms high angle jechuun
high angle uume jechuun high amount of radiation will be received yookaan solar radiation guddaatu fudhatame yookaan immoo energy guddaatu fuula lafaa qaqqabe kanaaf directed overhead at what at 0 degree or on the equator towards 90 degree where the sun is on what on the horizons or on what at the slanting angle. It reaches here the solar radiations that reach around what around the northern and the southern pole of the world. Fite qarqara kaaba fi kibba addunyaa keenya radiation qaqqabu man in the form of what they are what slanting angle yookaan immoo in the form of what oblique angle or horizon. Above the horizons when the sun angle is lower at the northern and the southern pole of the world, the angle of radiations toward the ground is lower than what ninanno mudila famu at what right angle uma jenne perpendicular towards the ground at the equator nanno mudila fati perpendicular ya jenne kanaf nanno sanatti maluma higher angle da kanaf garamu fite gargara kaaba fi kibba addunya kenyatti malu it forms what a lower angle. There is lower angle jechuun less intense solar radiation will be received solar radiation in nanno sana qaqqabo malla xiqqa. This is because when solar rays reach in high latitude regions, low angle areas, they are attenuated or reduced. Strength is lighting esa kai radiation in adurra qaqqabe fite qarqara kaaba fi kibba addunya kenya qaqqabu malt adema becomes what reduced or attenuated radiations in the form of energies second in the form of what light fite qarqara kaaba fi kibba addunya kenya kan qabu malt adema reduced and depleted more efficiently by what by colliding with more air particles. By colliding with more air particles. Here solar rays flow through the atmosphere more efficiently when the sun is directly overhead. Solar radiations or rays flow through the atmosphere most efficiently when the sun is directly overhead. Isa naannoo fiitee qarqara kaabaa fi kibba addunyaa keenya irra qaqqabu isa kamirra kan dafee fuula lafaa kana qaqqabuu danda'u radiationiin in the form of light ta'uu danda'a, in the form of energy yookaan bifa ifaatiin bifa anniisaatiin ta'uu danda'a. Fuula lafaa kan qaqqabu naannoo kamittidha? At the equator or when the sun is directly overhead. Solar rays flow through the atmosphere most efficiently when the sun is directly overhead. Generally this means at the equator. Nanno mudhi lafatti mal ta'uu danda'a most efficiently fuula lafaa kana qaqqabu yookaan rukutuu danda'a. At equator locations because they reach the surface perpendicular waan qaqqabaniif to it and have a fewer opportunity to be what attenuated or kan sommo nanno mudhi lafa kana perpendicular qaqqaba high angle dhaan qaqqaba jenne kana radiation fuula lafa qaqqabu kana mal jira have a fewer opportunity to be what attenuated or to be reduced solar radiation nanno mudhi lafa qaqqabu kana factory wan adda yo jirate akkan fuula lafa in qaqqabne yo god irra kana fe male mal gochuu danda'a opportunity ni radiation fuula lafa qaqqabu the form of light is in the form of what energy yo kan bifa anniisaatiin ta'e bifa ifaatiin fuula lafaa kan qaqqabu keessumaa naannoo mudhii lafaatti yookaan summu naannoo directly overhead isa jennu sanatti maanni carraani lafa qaqqabu xiqqachuusaa baay'ee dhiphaadha. Every day 12 hours of bright sunlight will be experienced in what? In the low latitude. Every day 12 hours of bright sunlight. Naannoo mudhii lafaatti dheerinni guyyaa fi halkanii naannoo mudhii lafaatti dheerinni guyyaa fi halkanii equal lengths of days and the nights are there at what? At the equator or at the low latitudes. Low latitude kanarraa yookaan immoo mudhii lafaa kanarraa gara kaabaa fi
gara kaabaa fi toward the northern end toward what the southern poles of the world hamma deemaa deemnu if this is equator or 0 degree this is 90 degree northern and here is this is 90 degree southern hamma garbantii kaabaa fi kibba addunyaa keenyatti deemaa adeemnu the variation of lengths of days and the night will be enlarged garaagarummaan fageenya yookaan dheerina guyyaa fi halkanii maal ta'aa deema garaagarummaan isaa dabalaati kan ni deemu kana jechuun naannoo mudhii lafaa maal qaba equal lengths of days and the night that means every day have a 12 hours of bright sunlight will be experienced in the low latitude guyyaa saatii 12 fi galgala yookaan immoo dukkana saatii 12 walqixa argina at the equator biyya keenya Itoophiyaa keessatti fakkeenyaaf maal nutti fakkaachuu danda'a walqixa equal lengths of days and the night nutti fakkaachuu danda'a but there is what a little variation is here during what with the winter seasons and during what the summer season yeroo winter season fi yeroo summer season yeroo waqtii gannaa fi waqtii bonaa kan jennu yeroo waqtii bonaa kana maal ta'a yeroo waqtii bonaa maal ta'a yeroo sana guyyaan maal ta'a ni gabaabbata yeroo kana jechuun yeroo waqtii bonaa especially or in December and November at the beginning of January sun overheading as the condition to hemisphere kibbar yookaan on the tropic of Capricorn 102 virus and maltu gababbata guyyaatu gababbata yeroo halkan ni dheerata biyya keenya Itoophiyaa keessatti yeroo summer season immoo summer season yookaan yeroo during yookaan yeroo waqtii gannaa jechuun yerootti halkan guyyaan dheeratu fi halkan gababbatu biyya keenya keessatti garaagarummaan isaa kun baay'ee guddachuu dhiisuu danda'a garaagarummaa yoo baay'ate hanga garaagarummaa san qaban hanga daqiiqaa 20 kan caalle in our country in Ethiopia kanaaf mudhii lafarratti gara kaabaa fi kibba addunyaa keenyaatti amma deemaa deemnu garaagarummaan dheerina guyyaa fi halkanii maal ta'aa deemaa bal'achaadha kan deemu variation garaagarummaan isaa kanaaf naannoo mudhii lafaatti equal lengths of days and nights it provides more time for what surface to heat up and resulting in little seasonal changes. High latitude regions were ranging kesuma above half of 66 towards the northern and the south of the southern around Arctic pole or Arctic or polar locations have highly distinct seasons. Garaagarummaa distinct yookaan garaagarummaa waqtiilee gidduu jiru garaagarummaa guddoodha kan jettu with what cool summers and relatively long days garaagarummaa guddoodha eenyuuf eenyu gidduu seasonii winter seasonii fi summer seasonii gidduu kan jiru toward what the northern and the southern poles around the high latitude winters are what bitterly cold and the nights are what longest winters are bitterly cold means extremely cold during what winter seasons when the solar radiations are very far from the region Kenya during what summer season yookaan immoo March akaase hanga September itti fiixee qarqara kibba addunyaa keenya yeroo solar radiation irra baay'ee fagaatee kan jiru kanaaf winter season kana maal the bitterly cold or extremely cold winters and the longer what the nights are what longer this means night longer means toward the southern hemisphere yookaan yeroo waqtii overhead of sun hemisphere kaabara gadoo hin jirtu warra kibbaaf very long night kan isaan keessumeessan keessuma high latitude around 90 or 90 degree around 90 degree of the southern poles yookaan immoo half of 66 up to 90 degree to the southern kana jechuun yeroo overhead of sun naannoo isaanirra maal taane hin jirre. The change in solar declination and day duration is explained by what? The shifting shape between the Earth's surface and the sun over the years. Seasonal variation in the sun's angles. Seasonal variations. Garaagarummaan maaliin uumamu waqtiilee gidduu jiru in the sun's angles.
maalin kan of angle of the sun and kan of, and the amount of daylight can just be considered the most what fundamental elements that influence what the global temperature dispersions. Hala temperature adunya kana, the global distributions of temperature kana mal gochuu danda. The sun's angles can highly affect here the global distributions of temperature, global temperature what dispersions of the world, the seasonal variations in the what, in the sun's angles, in the sun's angle. High angle in yero hemisphere kibbara yero jiru fi high angle hemisphere kaaba yookaan summu overhead of the sunny hemisphere kaabara yero jiru fi overhead of sunny hemisphere kibbara yero jiru kun mal garaagarummaan temperature walumaa galatti garaagarummaan climate condition between the two hemisphere akka inni jiru taasisa. Kanaaf the seasonal variations in the sun's angles and the amount of daylight can thus be considered as what the most fundamental element influencing what the global temperature dispersions. It is about generally about the effects of latitude, or what we call the distance from what, the distance from the equator, the effects of latitude, or generally the effects of the distance from the equator. The next factory inni lammaffaa factory maalidha kani haalli qilleensa baramaa addunyaa kana, haalli temperature addunyaa kana, haalli roobaa addunyaa kana, haalli bubbee, haalli air pressure dhiibbaa qilleensa addunyaa kana garaagara kan taasisan inni lammaffaa factory inni lammaffaa the combined effects of what revolution, rotation and the tilt of what the earth, the combined effects of revolution. Revolution jechuun sirna aduun, sirna lafti yookaan plaanetiin nuti irra jiraannu kun maalitti marsitu, aduutti marsitu. Sirna plaanetonni maalitti nan aduutti revolve godha yookaan itti marsan kan revolution jenneetu waamna. The effects of revolutions have what impacts on climates, on climates. Second, rotation erosion. Yookaan aduun tontane lafti orbitii mataa ishirra maal taati, tokko mataa orbitii mataa ishirra yookaan siinqee mataa ishirra maal taati, ni naannofti. Rotation of the what, the earth is there from what, from west to from west, bahati gara kamitti, from west to east, the rotations. Rotation of the earth is there from what, from the west to the east. This is what we call rotations. Rotation tokko fixuudhaaf yookaan ofirra naannoftee fixumuruudhaaf, rotation tokko fixumuruudhaaf lafti yookaan ardii plaanetiin irra jiraannu kuni sa'aatii meeqa ishee gaafata? Sa'aatii 24 isheedha kan inni gaafatu. Sa'aatii 24 kana keessatti rotation tokko kan isheen xumurtu. Revolution yeroo jennu lafti aduutti naannoftee xumuruudhaaf immoo deemsa waggaa tokko yookaan immoo guyyoota 365 kan isheen kan inni gaafatu. The tilt of the earth. Tilt means akkuma beektan qaamni lafti kun the circular shape qabdi ton taane, perfectly circular shape kan so in taane bifa akkamitti kan isheen qabdu, boca akkamitti elliptical shape kan isheen qabdu. Elliptical shaping kun immoo yeroo maal ta'u, yeroo orbitii mataa isaarra maal ta'u naanna'aa deemu gara tokkotti maal ta'a, ni dhuufa yookaan gara hemisfeera kibbaatti ni dhuufa yookaan gara kaaba northern part isaatti maal ta'a, ni dhuufa yookaan yeroo maal geessu rotation mataa isaa yeroo naanna'u fi yeroo maal ta'u qaama sanitti revolution yeroo gaggeessu yookaan yeroo marsaa aduutti yeroo naanna'u maal ta'a deema, elliptic yookaan immoo tiltic ta'a yookaan gara tokkotti maal ta'a duufaa deema. Isaan kun dhiibbaa maal irratti qabu? Haala qilleensa baramaa addunyaa kanarratti maal gochuu danda'u? Dhiibbaa qabaachuu danda'u. The revolution of the earth towards the sun, rotation on its axis, and the tilt of the earth. Tilt jechuun gara tokkotti maal ta'u duufu
circular shape perfectly circular iton taate shape lafti son qabdu shin qabdu elliptical wan taate maal taate gar takkoti maal taate tilted taate iba isan qaban. The difference in day length from December to June is smaller. The closer an area is to the equator. The difference in day length from what? December to June. From December to June is smaller. The closer an area is to the equator. Walumaa galatti garaagarummaan fageenyi yookaan dheerinni guyyaa fi halkanii around the equator it is very low yookaan immoo equal jennee waamuu dandeenya. Whereas the difference in day length from December to June is bigger as we close to what? Closest is it is to the polar areas or at what? High latitudes. At high latitudes. From what? December to June. December irratti fakkeenyaaf yeroo overhead of suniin hemisfeera kibbaa yookaan tropic of Capricorn irra yeroo isheen jirtu yeroo sana warra kibbaaf hemisfeera kibbaaf yookaan immoo around the southern poles yookaan immoo naannoo tropical Capricorn itti maaltu uumama longer day record ta'uu danda'a akkasumas immoo very short days short night yookaan immoo galgalli sa'aatii isaa xiqqaa ta'uu danda'a. Yeroo sana December kana keessa warra kaabaaf maal ta'a the northern pole ifmoo maal ta'a yeroo sana garaagarummaan during winter season jenne waamnu especially in December the beginning of January and at the end of November warra hemisfeera kaabarra jiraniif maaltu halkan baay'ee dheeraadha kan nuti arginu halkan dheeraadhaa fi guyyaa gabaabaadha kan nuti arginu. To June is bigger the close it is to the pole or at what? At high latitude. In June, for example, the daylight cover more than half of any parallel latitude in the northern hemisphere, whereas darkness cover more than half of any parallel latitude in the southern hemisphere. June keessa yeroo June yookaan waqtii waxabajii yeroo jennu yookaan immoo overhead of suniin eessa yeroo jiru hemisfeera kaabaa ta'e tropic of Cancer yeroo jennu warri kaabaa warri fiixee qarqara kaabaa addunyaa keenyarra jiranii maal keessummeessuu danda'u longer day keessummeessuu danda'u yeroo sana warri kibbaa immoo maal keessummeessuu danda'u. Whereas the darkers cover more than half of any parallel latitude in what? In the southern hemisphere. In December, however, more than half of any latitude is northern hemisphere is the darkness. Yeroo hemisfeera kibbaa overhead of sun jirtu yookaan especially in December months warri hemisfeera fiixee qarqara kaaba addunyaa keenya jiran maal argu very longer night than what? Very longer night than the days, while more than half in the southern hemisphere in the sun shines. Warri hemisfeera kibbaa immoo yeroo sana maal argu longer days arguu danda'u. On June 21st, the day length in the northern hemisphere increases from what? 12 hours at the equator to 24 hours at what? At the Arctic circles. On June 21st, overhead of sun in eessa kan isheen jirtu yookaan aduun sirra qixa sirri sammuu hemisfeera kaabaarra naannoo tropic of Cancer irra yeroo isheen jirtu the day length in the northern hemisphere increases from 12 hours dheerina guyyaa kan isheen keessummeessu at the equator to 24 hours at what? At the Arctic circles. At Arctic circles, night are longer than days in the southern hemisphere during the hemisphere from March to September. You can see more overhead of sunny from March 21st up to September 23rd. Overhead of sunny in Asia overhead of the sun is on what? On the northern hemisphere. Hemisphere kaabaa yeroo isheen jirtu nights are longer than days in the southern hemisphere. Warri kibbaarra jiran hemisfeera kibbaa addunyaa keenyarra jiran halkan dheeraa fi guyyaa gabaabaadha kan isaan keessummeessanii. Warri hemisfeera kaabaarra jiran immoo yeroo sana maal keessummeessuu danda'u? Keessumaa warri toward the extreme northern points of the world the longer days than the
night keessummeessuudha kan isaan danda'an. These all are the combined effects of the Earth's revolutions, Earth's rotations on its axis, and the tilts of the Earth. Here's the second or the next in the time you can factor in the continentality, or the distance to large water bodies. Continentality. Kana jechuun fageenya qaamni lafaa maalirraati qabu qaama bishaanii gurguddoo irraati qabu. Fakkeenyaaf qaama bishaan gurguddoo kan jennu keessa maal ta'uu danda'a? It may be from the sea, galaanawwan gurguddoo irraa ta'uu danda'a, yookaan immoo from garbawwan gurguddoo addunyaa keenya irraa ta'uu danda'a. Fageenya isaan achirraati qaban fageenyi qaamni lafaa eessarraati fagaatee jiru qaama bishaanii kanarraati, coastal area qarqara qaama bishaanii kanarraati maal ta'ee jiru fagaatee jiru. Fi qaamni coastal region garaagarummaa guddoodha kan isaan qaban. Garaagarummaa kilaameetii kana temperature distribution, rainfall distribution akka isaan qabaatan kan taasise immoo because of what the distance yookaan fageenya isaan eessarraati qaban qaama bishaan irraati qaban. Kanaaf the continental or distance to the large water bodies is another effect that affects what the climate distributions of the world unevenly. You can not uniformly distributed climate situation of the world jenne akkanni kana unevenly akkanni dhufu yookaan haala wal fakkaataadhaan akkanni jiraanii kan taasisan keessa the effects of distance from what the water bodies. Large bodies of water are capable of strong, massive amount of energy during what? High energy times. That means hotter in the summers, and slowly releasing this energy to the atmosphere during what? The low energy times, or during what? The cold in winters. Large bodies of water are capable of what? Storing massive amount of energy during what? High energy times. Yeroo waqtii overhead of sunning fakkeenyaaf qaamawwan bishaanii qaama hemisfeera kaabaa ta'uu danda'a. Qaamawwan bishaanii yeroo waqtii overhead of sunning fitti energy radiation fitti fudhatan sana maal dafanii maal taasisanii energy kana dafanii furraatii hin lakkisanii. There is what? Slowly releasing these energies. Slowly kan yookaan immoo qabatanii turuu danda'u. Kan wajjin yeroo wal bukkee qabnee ilaallu between what? The continent qaama lafaa wajjin wal bukkee qabnee yeroo ilaallu to the atmosphere during the low energy times and the cold in what? The winters. Kanaaf isa yeroo waqtii overhead of sun yookaan summer season sana ofitti fudhatan sana yeroo maal ofirraatti calaqqisiisuu danda'u, exhibit gochuu danda'u during what? The colder in what? In the winter season. Kanaaf winter season qaama lafaa fi qaama bishaanii wal bukkee qabnee yeroo ilaallu qaama lafaa fi qaama bishaanii wal bukkee qabnee ilaallu at the same hemisphere warreen jiran qaamni lafaa dafee ho'a ofitti fudhata. Dafeetu immoo maal taasisa? Ho'a ofirraatti gadi lakkisa. Isa yeroo summer season overhead of sun ofitti fudhate sana dafee ofirraatti maal taasiseera? Gadi lakkiseera. Kanaaf qaamni bishaanii immoo maal ta'a? Dafee ofitti hin fudhatu. Dafee hin fudhatu yookaan immoo suuta kan inni fudhatu. Kanaaf isa suuta fudhate kana maal godha? Have what? Capable of storing massive amount of energies during high energy. Isa yeroo fudhate sana immoo suuta kan inni gadi lakkisu yookaan qabatee turuu danda'a. Kanaaf it is slowly releases energy to the atmosphere during what? The low energy times. Yeroo overhead of sun irraa baay'ee fagaatee jiru yookaan in the winter season qaamni lafaa yookaan qaamni bishaanii yeroo sana ho'a guddaa qabaachuu isaati. Kamii wajjin wal bukkee qabne yeroo ilaallu qaama lafaa wajjin wal bukkee qabne yeroo ilaallu. Inland areas extremely continental yookaan qaamni lafaa baay'ee qaama bishaan baay'ee fagaatanii kan jiran extremely continental heat up and cool down more quickly than areas near huge bodies of what? Waters. Isa kamirra isa qaama bishaanii itti dhiyaatee jiru qaama lafaa qaama bishaan itti dhiyaatee jirudha. Maal ta'a? Dafee ofitti fudhata, dafee ofirraati gadi lakkisa. Kanaaf during the winter season yookaan overhead of sun yeroo hin jirretti qaamni lafaa naannoo coastal region
sababii maaliifi high temperature qabaachuu danda'a sababii qaama bishaan irraati warm airiin ka'uu fi inni yeroo hot summerii sana ofitti fudhatee yeroo sana ofirraati waan release waan godhaniif yeroo sana ofitti fudhate sana gara sanatti maal ta'uu danda'a coastal regioniin akka ho'a qabaatu taasisuu danda'a energy akka inni qabaatu taasisuu danda'a zaan inland areas yookaan immoo qaama lafaa qaama bishaan irraati baay'ee fagaatee jiru irra qaamni lafaa eessatti dhiyaatee jiru gara qaama bishaanitti maal ta'e jiru dhiyaatee jiru high temperature qabaachuu danda'a during the winter season. Inland locations have a wider temperature range than coastal locations. Inland warreen jennu qaamni lafaa qaama bishaan irratti baay'ee fagaatanii kan jiran have a wider temperature range than what coastal regions. Range temperature isaan qaban yeroo tokko baay'ee ho'a guddaa kan isaan qaban yeroo overhead of sun jiru yeroo low angle of sun jiru yookaan immoo overhead of sun jiru immoo extremely cold kanaaf maaltu jira wider temperature range is there on what on the inland locations than that of the coastal locations or coastal area where inland tan yookaan qaamni lafaa qaama bishaan irraati baay'ee fagaatanii kan jiran the wider temperature range qabaachuu isaati. Here seasonal extremes are greatest over the world's largest land masses. The seasonal extremes temperature range guddaadha kan isaan qabanii naannoo qaamni lafaa qaama bishaan irraati fagaatanii kan jiran kanaaf the seasonal extremes are greatest over the world's largest land masses. Kana jechuun addunyaa kana irraati yookaan immoo ardiileewwan torban jiran keessaa ardiileen baay'ee bal'oo kan taate ishii kamina ishii ardii Asiyaadha the greatest continentality on the earth. Kanaaf giddugaleessi qaamni ardii kana qaama bishaan irra baay'ee fagaatee kan jiru kun haala maaliin affected ta'uu danda'a by these factors the continentality or the distance from water bodies sakanan maal ta'uu danda'a affected ta'uu danda'a. Coastal places that are confront prevailing winds or trade or westerlies that are heavy with moisture evaporated from what ocean can get more rains. Kanaaf coastal area ni bubbeewwan qaama bishaan irraati ka'anii gara qaama lafaatti bubbisan coastal area kun yookaan immoo qaamni lafaa gara qaama bishaanitti dhiyaatee jiru kun akka inni maal qabaatu taasisuu danda'a akka inni jidhiinsa qabaatu yookaan immoo roobni rooba akka inni qabaatu taasisuu danda'a. Kana jechuun bubbeewwan qaama bishaan irraati ka'an kun jidhiinsa of keessatti qabu jidhiinsa kana immoo qabatanii gara qaama lafaatti yeroo bubbisan jidhiinsi kun gara roobaatti jijjiirame coastal area qaama rooba kana argachuu danda'a. Coastal area irraati hanga qaama lafaa qaama bishaanii kan irraati maal ta'e jiru fagaatee jirtu deemaa deemnu the effects of here the wind which rises from the water bodies will be decreased gadi bu'aadha kan ni deemu effectiinsa roobni argamu sun maal ta'adha kan ni deemu gadi bu'aadha kan ni deemu. Kanaaf the land which is very far from what coastal areas or from water bodies are much influenced or they are much drier than that of the coastal regions. Here lakes, swamps and marshes for example can generate what significant temperature variations. Bubbeewwan qaama bishaanii isaan kan raakati ka'an fakkeenyaaf harwaan adda addaa ta'uu danda'a swamps qaama lafa caffaawwan adda addaa ta'uu danda'a achirraatti ka'an yookaan immoo walumaa galatti qaama bishaan irratti kan ka'anii bubbee achirratti kan ka'an kan generates or maal gochuu danda'a produces what a significant temperature variations along the coastal areas can generate the significant temperatures along the coastal regions. The windward or upwind locations of lakes see more dramatic or intense temperature changes than the leeward locations or the downwinds. This way kana jechuun the windward keenyaaf kuni nasirratti ilaalaa jiru kun gaara yoo ta'e
Nama kaasaa jiru kun gaara yoo ta'e haroowwan tokko immoo naannoo kana jira yoo ta'e haroon guddaan tokko naannoo kanatti argama yoo ta'e bubbeewwan qaama haroo kanarraatti kan gara gaara kanaatti maal ta'u ni bubbisu yeroo bubbisan gaara kana maal gochuu hin danda'an kutanii keessa darbuu hin danda'ani. Kanaaf maal ta'u dirqamamanii asii ol maal ta'a deemu asii ol ka'aa deemu asii ol ka'aa kan isaan deemani. Kanaan maal jenne saayidii maawuntinii kana maal jennetu waamna the windward side of mountain jennetu waamna. Kanaaf bubbeewwan kun asitti maal dhufu hamma asii ol ka'aa deeman become cool and condensed maal ta'a temperature isaanii gadi bu'aa deema then become what condensed and starts to form what moistures jiidhinsa uumaa deemu akkasumas duumessa uumu. Kanaaf bifa roobaatiin maal ta'a naannoo kanatti maal ta'u roobuu danda'u. Kanaaf windward side kun maal ta'eera bubbeewwan qaama bishaanii kanarraatti ka'anii gara kanatti bubbisanii maal ta'e rooba argateera. Kanaaf bubbeewwan kun maal ta'u jiidhinsa of keessaa fixanii dry windidha naannoo kanarra kan bubbisu. Kanaaf maal jenna the leeward side of mountain leeward side of mountain jennetu waamna. The leeward locations or downwind location warreen jedhu immoo yeroo sana they remains what dry sababii isa bubbeewwan kun jiidhinsa kan of keessaa waan fixanii gara sanatti bubbisaniif. Kanaaf here the windward or upwind location of the lake see more dramatic or intense temperature changes than the leeward locations or the downwind. Insolation at the water or land surface also adds to temperature variations. Insolations at the earth, solar radiation at water or land surface also adds to temperature variation. Garaagarummaa qaamni lafaa fi qaamni bishaanii kun solar radiation fudhatu garaagarummaa akkasumas garaagarummaan temperature akka inni dhufu yookaan akka inni jiraatu taasisuu danda'a. Some insolation is required on the lake surfaces to evaporate water rather than to heat surfaces. During the summer months yeroo jennu overhead of sun yeroo jiru water in the form of clouds clouds also play a considerable influence in daily temperature changes, particularly in most tropical and mid latitudes. During the summer months overhead of sun yeroo jiru water in the form of clouds also plays water in the form of clouds yookaan immoo bifa urkaattinis ta'uu danda'a maal kan dhumu which forms clouds also plays a considerable influence in daily temperature changes, particularly in most tropical and mid latitude. Kanaaf water in the form of cloud in factory maal gochuu danda'u temperature kana maal gochuu regulate gochuu danda'u keessaati isa tokko. Kanaaf cloud maal fiduu danda'a? Cloud can bring the warming effects and the cooling effect fiduu danda'a. Cooling effect kan inni fiduu danda'u maal gochuudhaan fakkeenyaaf during the summer season kana maal godhe duumessa jira. Duumessi kun immoo incoming solar radiation aduu irraatti kan dhufu kana maal gochuu danda'a of keessatti xuuxee yookaan isa kaan immoo reflected back akka inni balaqqeessee ol deebi'u taasisuu danda'a. Kanaaf radiation fuula lafaa qaqqabu hin jiru taane fuulli lafaa energy isheen argattu maannaa xiqqaadha low radiation argachuu dandeessidha. Kanaaf during the summer months water in the form of clouds also plays a considerable influence in daily temperature changes, particularly in most tropical and mid latitudes. These clouds are typically formed by convections and are most visible in the late afternoon when warm, humid air near the surface rises and its water vapor condenses into a liquid. Kana jechuun fuulli lafaa kana yeroo isheen maal taatu yeroo furku jiidhinsi qaama lafaa kanarra jiru jiidhinsi biyyee keessa jiru sababii ho'a argateef maal ta'an hurkaa sababii hurka kanaatiin immoo conventional type of rainfall gosoota rooba sadan jira keessa rooba hurkaa isa jennu sana maal uumuu danda'a innis ganama lafaan ho'iti baay'ee ho'iti sababa ho'uuf immoo maal ta'a jiidhinsi qaama lafaarra jiru kun maal ta'a ni urgaa then afternoon rooba guddaa rooba jandoo ta'e fuula lafaatti dhufu maal ta'uu danda'a gadi deebi'ee dhufuu danda'a. This also are about the uneven distributions of heat
climates. Here's the next factor in it malida atmospheric circulations. What is atmospheric circulation? Atmospheric circulation can be two locations may not have the same the same climate. Bakkeen wan lamaan climate wal fakkaatu qabaachuu dhiisuu danda'a. Bakkeen wan lamaan yeroo jennu at the same latitude ta'uu danda'a, at the same latitude danda'a, the same distance from the ocean ta'uu danda'a, and the being located is the same hemisphere yookaan immoo hemisphere wal fakkaataatti ta'uu dhiisuu danda'a. Isaan immoo maaltu affect akka isaan climate garaagaraa akka isaan qabaatan taasisa atmospheric circulations. This is because the climate of place is also affected by location relative to atmospheric circulations. This means one location may be affected by atmospheric circulation from certain direction more often than any others. Bubbeewwan qaama lafaarraatii yookaan qaama bishaanirraa kan ta'uutiin danda'a. According to the second law of thermodynamics, the job of atmospheric circulation is to to balance energy inequalities across the latitudes. According to the second law of thermodynamics, the job of atmospheric circulation is to balance energies, to balance energy inequalities across the latitude. Kana jechuun haalli climate, haalli temperature addunyaa kana maal gochuu danda'u, affect gochuu danda'u. Here what we call atmospheric circulation. Horizontal inequalities, atmospheric pressure produce the circulations that result in climate differences through the spaces. High pressure refers to the pressure above mean sea level, whereas low pressure refers to pressure below mean sea levels. Yeroo jennu bubbeewwan high pressure area irraati kaanii yeroo tokko kamtu kan isaan bubbisan towards the low pressure area kan isaan bubbisan, akkasumas the form of current low pressure area kan immoo gara kamitti ni bubbisu gara towards the polar area or toward high latitude area ni bubbisu. Akkasumas atmospheric circulation kan jennu keessa bubbeewwan qaama bishaan irraati kaanii gara qaama lafaattis maal ta'uu danda'u bubbisuu danda'u, akkasumas immoo qaama lafaarratti kan gara qaama bishaanitti maal ta'uu danda'u bubbisuu danda'u. Atmospheric circulation this haala kanaan maal gochuu danda'u the climate of the world maal ta'u affect gochuu danda'u. The seasonal factor in it the seasonal movements of the subtropical high pressures. Seasonal movements of subtropical high pressures. It is the subtropical areas. Subtropical, tropical osoo hin taane subtropical, daangaa tropical area irratti kan argamu. Daangaa tropical area mu'ees around 30 degree, naannoo digirii 30, dagalee 30 fi 35 kana gidduu akkuma asirratti gloobii kanatti argaa jirtan irratti naannoo kana maal jenneetu waamna subtropically. Subtropically naannoon kun maaliin beekama? Pressuring naannoo sana jiru maalidha? There is high pressure. It is known by high pressure center, or which is known as known as the horse latitude. Pressure guddaadhaan kan beekamu around this 30 degree up to 35 degree of the world toward the northern and the southern poles of the world. Because of the subtropical high pressure belt, high pressures, it is a source of surface westerlies. Westerly winds farrinjen achirraa kaanii gara fiixee gara kaabaaf kibba kan isaan bubbisan. The seasonal migration of the subtropical high pressures has climatic implication. The south subtropical high pressures above their location is around 30 degree latitude according to the general circulation models. They pull surface air toward the polar areas and toward the equatorial area. Kana maal jenne naannoon 30 to 35 degree, around 30 degree yookaan subtropical area kana maal jennira, it is a center of high pressure center jenne. Bubbeen kan inni bubbisu from high pressure center toward the low pressure center itti kan inni bubbisu. Kanaaf low high pressure center ergate bubbeewwan asirraa kan gara kamitti bubbisaa kan isaan jiran toward the equator.
gara mudhii lafaatti kan isaan bubbisaa jiran or toward what we call doldrums gara doldrumsitti kan isaan bubbisan kaabarraas ta'e gara kibbarraas gara kamsi kan isaan bubbisan toward the equator and toward what toward the subpolar low pressure belts or around 60 degrees northern and the southern poles of the world or what we call the westerly wind san kana mal jenna trade wind jenit wamna san kana mal jenne wamna westerly winds they are known as westerly winds direction kami qabatanit from west toward the east direction gara yarrat gara baha fakkat tiya kana yirolaad kanaaf maal jenna kallattii isaaniitiin maal goona moggaasna asumarra maal jedha the prevailing what westerly kanaaf subtropical area irraati bubbeen gara kaabaa fi gara subpolar fi towards the equatorial area or towards the low pressure center or towards the low pressure center kan bubbisu. The intertropical convergence zones is located in the low zones that receives the most heat from the sun's intertropical convergence zone jechuun bakki itti bubbeewwan kun lamaan the north east trade winds and the south east trade wind kun maal ta'uu danda'an itti wal converge ta'an yookaan maal jedhama maqaan isaa intertropical convergence zones convergence they will converge toward each other around what around the equator around the low latitudes along the low latitude or around the doldrums bakka sanatti maal uumu wal qixxeessa kan isaan uuman around the what we call the intertropical convergence zone is lies at what at the low pressure zones or around the low pressure area low latitudes dagalee xiqqaa yookaan immoo latitude kan isaan kan argamu ITZ kanaaf low latitude jechuun it is a low pressure center which attracts winds from the subtropical areas from the northern and the southerns. Rising motions of trigger which generates clouds and precipitations forming process connected with thunderstorm weather are triggered by the convergence of winds into a low pressure center or what we call low pressure center or cyclone. Cyclone jechuun bakki low pressure area bubbeewwan kallattii adda addaatti kaanii gara samti kan isaan bubbisan gara kanatti kan isaan bubbisan kanatti bakka convergence zone kanatti maal uumuu danda'a they will form clouds and precipitation forming process connected with what the thunderstorm weather are triggered or produced or generated by the convergence of these two winds. Naannoo mudhii lafaa kana akkuma beektan naannoo mudhii lafaa kun rooba olaanaa yookaan rooba guddaadha kan inni qabu. Kanaaf walumaa galatti intertropical convergence zone maalluu kana kan deemu the seasonal movement of an overhead of sun duukaadha kan deemu. Kanaaf naannoo ITZ jiru kana maaliin beekna yeroo hundaa naannoo rooba kan argatu. Kanaaf naannoon kun naannootti wal qixxeessanii kun maaluma precipitations and forming what process connected with the thunderstorms yookaan immoo rooba ulfaata yookaan rooba jajjaboodha kan inni roobu. Inni taa'umta colorless effects centrifugal acceleration and frictions. The colorless effect centrifugal acceleration and frictions. The colorless effects is when other factors cause air to shift. It is what trajectory or flight and it is speeds. Colorless effect jechuun wantoonni socho'u gaasii socho'u ta'uu danda'a bubbee ta'uu danda'a yeroo akka inni maal ta'u taasisu akka inni gara itti bubbisu direction isaa akka inni jijjiiratu kan taasisuu fi akkasumas immoo speediin isaa akka inni jijjiiratu kan taasisudha. Colorless effect jenitu waamna. The apparent outward directed force on an item traveling along the curved trajectory is known as centrifugal accelerations. The apparent outward directed inward directed outward akkan alatti maal ta'u akkan alatti yaa'u yookaan immoo reflected back ta'e akkan alatti yaa'u kan taasisu outward directed akkan ta'u kan taasisu immoo what we call the centrifugal accelerations. Here it is an example of inertia in action.
The other force that influence wind direction and the velocity is what we call friction. Friction jechuun akkuma beektan maal isa jennu rigata isa jennu rigata yeroo jennu immoo keenya bubbeen tokko bubbeen smooth area yookaan flat area irra bubbisuu fi bubbeen lafa gaarreewwan adda addaatti baay'atuu fi akkasumas immoo lafa biqiltoonni adda addaatti itti baay'atu irra bubbisu speedii wal fakkaataadhaan kan inni socho'u miti kan yeroo jennu inni lafa smooth yookaan immoo plain area irra kan bubbisu yookaan immoo lafa biqiltoonni adda addaa irra jiretti irra bubbisu maal qaba velocity isa yookaan immoo speediin ittiin bubbisu baay'ee guddaadha. Kanaaf gara gaarreewwan adda addaa tulluuwwan adda addaa kan itti baay'atu akkasumas biqiltoota adda addaa kan itti baay'atu yoo ta'e immoo speediin bubbee sana maal ta'uu danda'a xiqqaa ta'uu danda'a. This is what we call generally the friction yookaan sababii rigata kanaatii fi speediin isaa akka inni maal ta'u akka inni gadi xiqqaatu. The other force that influence the wind directions and the velocities is frictions. Direction masaallee akka inni jijjiiratu taasisuu danda'a. Akkasumas velocity speediin isaa akka inni jijjiiramu taasisuu danda'a. It is the greatest at the surface and diminishes with increasing what? Height. It is greatest at the surfaces. Fuula lafaa irratti maal ta'uu danda'a yookaan suma around plain area irratti guddaa ta'uu danda'a. Gara diminishes with increasing height until it is negligible in the free atmospheric or friction free zones. Sanatti diminishes with increasing what? Height until it is negligible in the free atmospheric or friction free zones. The degree of friction provided to the flowing air is determined by the type of the surfaces. Degree in friction can the types of surfaces. For example, mountains have a lot of frictions, while as the ocean bodies have less or no frictions. Mountainous regions naannoo gaarreewwan adda addaatti baay'atu. Kana irratti maal ta'a rigata guddaa kan rigata uuma jechuun direction isaa speediin bubbeewwan sanaa kan maal ta'u taasisuu danda'a. Akka inni direction isaa jijjiiratu taasisuu danda'a. Akkasumas immoo speediin isaa velocity isaa kan maal ta'u akka inni xiqqaatu yookaan immoo affect gochuu danda'a. Kanaaf the surface types of surface irratti hundaa'an irratti kan inni hundaa'u. The ocean circulation in ocean yookaan immoo bubbeewwan qaama bishaan irratti kan ta'uu danda'a. Ocean circulation like air circulation is a process for balancing what energy on the surfaces. Bubbeewwan qaama bishaan irratti ka'anii qaama bishaan yeroo jennu fakkeenyaaf naannoo akkuma asirratti kaartaa kanarratti arginu kanarratti bubbeewwan naannoo qaama bishaanii naannoo low latitude yookaan immoo around equator irratti ka'an kuni isaan maadha halluu diimaa kan nuti arginu kun warmid air warmid air kun garatti bubbisanitti gara kaabaa fi kibba itti bubbisanitti maal fiduu danda'a coastal region fakkeenyaaf gara itti bubbisan kan fakkeenyaaf bubbeen qaama bishaan irratti ka'e kun Indian Ocean irraa kan ka'e kun gara naannoo qaama lafa naannoo kana akka inni maal ta'u taasisuu danda'a temperature olaanaa akka inni qabaatu taasisuu danda'a. Kanaaf ocean circulation yeroo jennu bubbeewwan immoo akkasumas immoo fiixee gara kaabaa fi kibba addunyaa keenya irratti ka'an immoo like the Canary currents like Benguela Ocean currents isaan immoo cooler area irratti waan ka'aniif garatti bubbisanitti temperature qaama lafaa naannoo sana akka inni gadi bu'u taasisuu danda'u. The most significant oceanic circulation influences on climate are surface currents, which often follow the wind produced by semi-permanent pressure zones in the atmosphere. Generally, they can regulate here the world climate, the effects of ocean circulations. Here, innitan dhiibbaa ol ka'iinsa lafaa yookaan immoo topography or elevations dhiibbaa inni qilleensa baramaa yookaan immoo jijjiirudha keessumaa temperature irratti dhiibbaa inni qabu akkuma beektan as altitude increases temperature will temperature maal ta'a deema as altitudein maal ta'u hamma dabalaa deemu temperature immoo maal ta'a deema temperature will reduces as altitude increases. Kanaaf dhiibbaa guddoodha kan inni qabu. At low latitude ta'ee naannoo
high temperature argachuuf malu ta'ee naannoo equatorii ta'ee irri keessi gaarreewwan naannoo sanarratti argaman fakkeenyaaf gaara Kilimanjaro around Tanzaaniyaatti kan argamu fudhannee ilaaluu dandeenya. Gaarri Kilimanjaro naannoo gara mudhii lafaatti dhiyaatedha kan jiru. Kana jechuun high temperature kan qabaachuu malu. Garuu irri keessi gaara kana maalli extremely low temperature kan qabu yookaan immoo snow or ice covered irri keessi gubbaa kana. Kanaaf topography yookaan elevation dhiibbaa climate irratti guddoo qabaachuu danda'a. Because of the fact the fast fluctuations in the heights, hence temperature as well as the quantity of solar exposure throughout the year, the climate in mountainous areas fluctuated greatly over the short distances. High diurnal temperature ranges are prevalent at high elevations due to a decrease in mass and density compared to other areas that are lower in elevation but along the same latitude. High diurnal temperature ranges, high daily temperature ranges are prevalent at high elevation due to a decrease in a mass and density compared to other areas. How does temperature decreases as heights? Altitude yoo dabalaa deemu temperature maal ta'a jenne temperature gadi bu'aa deema jenne. This is their variation as altitude increase temperature decrease kan jennu garaagarummaan isaanii kana yookaan immoo temperature altitude meetira 1000 keessatti yookaan immoo meetira 1000 yookaan kiiloomeetira 1 amma asii ol dabalaa deemnu temperature meeqaan gadi bu'aadha kan deemu temperature will decreases by 6 degrees Celsius 6.4 degree Celsius. Radiation convection and condensation all affect the normal or ambient lapse rates, which is highly changeable. For example, if the altitude of Rasdashan mountain is gaara guddoo gaara Itoophiyaa gaara biyya keenya meetira 4,620 kan qabu above mean sea level and assuming that the temperature at the sea level temperature make yoo jennu 30 degrees Celsius yoo ta'e what will be the expected temperature at the top of the mountains? Kun wal fageenyi gaarri kun qabu yoo ta'u at the sea level temperature at the sea level is 30 degrees Celsius. What will be an expected temperature at the top of the mountain? This mountain. This means here within 1,000 meters. Garaagarummaa meetira 1,000 keessatti temperature meeqaan kan gadi bu'u by 6.4 degree Celsius. Then if meetira 1,000 6 degree 4 degree Celsius wal qixa yoo ta'e 4,620 meeqa jennee maal goonaa by cross multiplication yoo baay'isne 4,620 baay'isu 4,620 baay'isu meeqa baay'isu 6.4 meeqan kan nuuf kennu isa arganne meeqa ofirraa per what per 1,000 if yoo hirre temperature at sea level or elevation times normal lapse rate is or 6.4 degrees Celsius per what per 1,000 temperature at the top of mountain for example Mount Rasdashan meeqa 4,620 jenne baay'isu 6.4 irra meetira 1,000 meeqa arganne 29 arganne 29 kun arganne kun it is not an expected temperature at the top of mountain ammallee arganne temperature at the top of mountain at the top of temperature the mountain temperature san argachuudhaaf maal goon at the sea level what is our temperature at the sea level? At the sea level, our temperature is 30 degree Celsius. 30 degree Celsius minus 29.57 degree Celsius is equals to 0.43 degree Celsius. This is our expected temperature at the top of the mountain. Garri Guddo Rasdashan temperature. This means if the temperature at the sea level is the 30 degree Celsius. Moreover, the orientation of mountain slopes has a major impact on solar radiation received in the temperature and also governs what's exposure to winds. Mountain range creates
the barriers that alter which changes winds and precipitation. Here the effects of altitude can also affect what? The precipitation that reach on the surface of the earth. For example, the orographic rainfall falls on the windward side of the mountains, and the leeward side of mountains remains what? Remains dry. Akka isheen gogaa taatu kan taasisu. Keenyaaf bubbeewwan qaama bishaanii kan oceanii kan irraati ka'anii gara qaama gaara kanatti kan isaan bubbisanii amma akkuma bubbisaa deeman maal ta'u? They force it to rise up over this mountain region. Then Malta adema kuma kademan become cool and condensed. Then much is umuto cosmos akuma argitan kana dumes umuto. Then roba guddo full la fa kanatti you can sumo windward side kanatti kan robu. Kana bara leeward side kanatti rode mo jala sirralle rain shadow you can sumo bakka rom injirre dry area. Dry leeward slopes. Sababi maal bubbeen kun jiini isa qabuuf keessa waan fixeef bubbee gogaa area kanarra kan bubbisu. Kanaaf maal fiduu danda'a? Maal affect gochuu danda'a? Not only temperature, dhiibbaan qaamni lafaa ol ka'iinsi topography yookaan elevation kan jennu temperature irratti qofaa miti amount of precipitation irratti illee dhiibbaa guddoodha kan fiduu danda'u. This also are the impact the controls or factors that affect this here unevenly distributions of temperature and generally evenly or not uniformly distributions of what? The climate over the world. Factor haala qilleensa baramaa addunyaa kana affect yookaan jijjiiruu danda'an isaan kana suuratti xumurre inni taanu the local climate classification of Ethiopia kan waliin ilaalu ta'a. The local climate yeroo jennu traditional climate classification akkuma beektan traditional or local climate classification traditionally biyya keenya keessatti qofaa kan beekamu yookaan traditional akkuma maqaan isaa ibsu. Kanaaf isaan locally haalli climate biyya keenya yookaan Itoophiyaa bakkeewwan gurguddoo adda addaatti qoodamee kan jiru. Innis maalirratti hundaa'eetu based upon height, temperature and growing what? Season lengths. In each group we will see various height ol ka'iinsa lafaa garaagara kan nuti arginu, temperature garaagara kan nuti arginu, growing season garaagara kan nuti arginu, rainfall amount of rainfall or precipitation garaagara kan nuti arginu. Isaan kanatti hundaa'aniitu traditionally the Ethiopian climates are categorized or grouped into a different or up into gareewwan gurguddoo shanitti kan isaan qoodamani. The countries can be divided into 5 primary climatic zones. Isaanis ni tokko barahaa jennee kan waamnu gara maal jennu gammoojjii ho'aa jennee kan waamnu. Gammoojjii ho'aa yeroo jennu maal fiil goona tokko lowland ta'uudhaati yookaan immoo temperature naannoo sana. Temperature of the region which is extremely high temperature, which is more than 30 degrees Celsius. Akkasumas barahaa yookaan gammoojjii ho'aa yeroo jennu lafa dakee ta'uu isaati kan nuti fiil goonu lafa dakeeti yookaan immoo below 500 meter below sea level in terms of this that is elevations. It is the climate of what? The desert like lowland desert. The desert like lowland area. Because of this harsh environment, it is mainly inhabited by what? Sababii temperature naannoo sana extremely high waan ta'eef mannootonni naannoo sana jiraatan maal practice godhu economic activity kamiti baay'een isaanii kan isaan practice godhan maal tikfattee yookaan immoo maal jennu horsiisee bulaa jennu kan isaan practice godhan. Fakkeenyaaf biyya keenya keessatti naannoo kamii the such climate are found around Afar, Somali, lowland areas naannoo kanatti argachuu dandeenya. The barahaa yookaan immoo gammoojjii ho'aa kan jennee waamnu. Inni taan the qollaa climate yookaan immoo gammoojjii. Inni sun seefii desert yookaan immoo qollaa yookaan immoo gammoojjii jennee isa waamnu. To describe semi-arid. Akkasana inni kun maal jennaa? It is arid. Here it is what? Arid climate situations. Arid. It is what? Arid. Gogaa inni kun immoo semi-arid partially gartu rooba ammatee argachuu danda'a. Isa kamirra barahaarra. Environment that is warm to what? Hottest. In terms of this elevations between 500 meter up to 1,500 meters, and in terms of this temperature
which ranges from 20 up to 30 degree Celsius. The common crops include the sorghum, yookaan immoo kan akka maal isa jennu bishingaa jennee kan waamnu finger millets kan jennu yookaan immoo kan akka dagusaa, groundnut, cowpeas and sesames kan jennee kan waamnu saasan the common or the dominant crops of the qolla around qolla areas. Inni sadaffaan waynaa dagaa yookaan immoo badda daree isa jennee isa waamnu badda daree jennee kan waamnu it encompasses the temperate highlands temperate types of climate situation can argisiisu in terms of its elevations which is found between 1500 up to 2300 meter above mean sea level elevation kana gidduutti kan argamu meetira 1500 fi 2300 gidduutti akkasumas temperature isaa the mild or mid temperature kan qabu mid temperature kan qabu temperature isaa from 15 degrees Celsius up to 20 degrees Celsius. Naannoo waynaa dagaa kanatti oomishawwan akkamii argachuu dandeenya? Wheat, qamadii, xaa'ee fi barlii yookaan immoo garbuu, boqqolloo jennee kan waamnu boqqolloo, bisingaa, chickpeas, haricot beans are often grown in these climatic zones in the waynaa dagaa yookaan immoo badda daree jennee isa waamnu keessatti. Inni afraffaani dagaa kan jennu dagaa the term is used to describe the climate of what cold temperate highlands. Inni waynaa dagaa maal jennu temperate highland jenna. Inni kun immoo maal cold temperate cold sanarra maal kan ta'edha cold temperature isaa it is range from 10 up to 15 degrees Celsius from 10 up to 15 degree Celsius it can range the temperature is that means which is more colder than the waynaa dagaa. It's located between in terms of its elevation between 2300 up to 3300 meter above mean sea level. The coldest months seas temperature below coldest months kan jennu temperature isaa meeqa gadi ta'uu danda'a below 10 degree Celsius gadi ta'uu danda'a the coldest months of dagaa areas dagaa climate situations which highlands pulses and highland oil seeds are the common crops of the region which yookaan immoo oomisha qamadii kan jennu baay'inaan yookaan bal'inaan kan nuti eessa keessatti arganu dagaa area keessatti kan nuti arganu. Inni shanaffaa fi inni dhumaan worch yookaan immoo inni kun baddaa dagaa jechuun baddaa kan jennuu fi worch jechuun immoo baddaa diilallaa jennee kan waamnu sanarratti maal arganna which refers to an alpine climate yeroo jennu which seems what the mountainous climatic region mountainous irri keessa gaarreewwanii temperature isaa climate walumaa galatti climate situation isin naannoo worchitti argamu yookaan alpine kan jennu kun kan akkamii wajji wal fakkaata irra keessa gaarree wajjin kan inni wal fakkaatu. In terms of its elevation which is greater than 3300 meter above mean sea level meetira 3300 olitti kan argamu kana jechuun baay'een isaanii irra keessa gaarreewwanitti kan nuti argannu the worchy type of climatic situation yookaan immoo baddaa diilallaa jennee isa waamnu. This climate zone is include around the Afro-Alpine plateaus like Seneti plateaus, Semen mountains. Seneti means mountains of Bali around Bali, Semen mountains in Amara regional states, Ras Dajan mountains, Gunna mountains, Choke mountains in Gojam in the Amara side in south. Wallows have this kind of climate situations or what we call the worchy type of climatic situation. Here the yearly average temperature is below 10 degrees Celsius. In the badda jennu from 10 up to 15 degrees Celsius in kun immoo it is below 10 degree Celsius. It is below 10 degree Celsius. In the climate area, barley is a commonly produced. Naannoo kanatti maanni oomisha maal kan jennu garbuu oomisha garbuu bal'inaan kan nuti arginu. Meeshaan biyya keenya yookaan Itoophiyaa keessatti climatic zone isa kamtu qaama lafa bal'aa haguugee kan jiru. Fakkeenyaaf akkuma asirratti kaartaa kanarratti argitanitti halluun diimaa fakkaatu kan yookaan immoo roozii kan jennu kun fakkaatu kun maal bakka bu'a barahaadha kan bakka bu'u. Fakkeenyaaf barahaan eessatti argama jenne naannoo Affaarii asii naannoo Gambeellaa naannoo Somaalii kan argamu qaama lafaa biyya keenya keessaati fiixee qarqara lowland part of our country Itoophiyaa naannoo Somaalii fi Affaaritti baay'inaan kan nuti arginu naannoowwan kana naannoowwan nuti mul'atan kana maanni barahaa type of climatic situation kan inni argisiisu. Qaama almost xiqqaa biyya keenya keessa qaamni lafaa kana keessatti maal ta'an kaatagoraayiidii yookaan guruupii kana keessa galuu danda'a.
ta'ani. Inni itti aanu qollaa climatic situations halluu maal fakkaatu halluu keelloo kana hin argitu. Halluun keelloo kun qaama biyya keenya keessatti qaama lafa bal'aadha kan inni maal godhee jiru haguugee jiru. Kanaaf in terms of area coverage bal'ina lafaatiin yoo ilaallu percentage isaa asirratti yoo barreeffamudha yoo baate bal'ina lafaatiin eenyudha qaama lafaa bal'aa haguugee kan jiru eenyudha qollaa kan jennutu qaama lafa bal'aa haguugee kan argamu. Kanaaf biyyi keenya Itoophiyaan in terms of its elevations bal'inaan isa keessa kan isheen itti argamtu from 500 meter above up to 1500 meter above mean sea level elevation kana gidduutti bal'inaan kan itti argamnu. Inni sadaffaan what we call wayna dagaa kan jennu halluu magariisa kana ni argitu. Halluu magariisa darbee kan jiru kana halluu magariisa kana maal kan bakka bu'u wayna dagaa yookaan immoo badda dariisa jennu. In terms of area coverage qollaa ta'anii kan jiru eenyudha the wayna dagaadha. Here inni arfaffaan the dagaa kan jennu halluuwwan kana fakkaatan kan asirratti ni argitu. Dagaa kan jennu halluuwwan kana fakkaatan kana ni argitu. Darbanii kan jiran kan halluu dagaa climate situation kan isaan bakka bu'anii. Inni dhumaan wurchii halluu maal jennu halluu kana fakkaatu kana baay'ee xiqqoo rare in our country in Ethiopia waan naannoo parsantii tokko kan hin caalle qaama lafa biyya keenya kana keessatti kan isaan qabatanii kan isaan argamanii. Kanaaf in terms of area coverage akkuma kaartaa kanarraati ilaallu the worst climate situations covers very small areas than any other climatic zones of our country Ethiopia. There is a traditional climatic zones of Ethiopia and here is barnoonni keenya kana fakkaata. Next topic unity sadaffaa yookaan natural resource and conflicts over resources kan waliin ilaalu ta'a. Kanaaf guddoo galatoomaa jenna warri miseensa YouTube channel keenyaan taane subscribe gochuudhaan maatii akka taatan akkasumas immoo share fi like gochuudhaan immoo hiriyoota keessan biraan akka keessan kabajaan isin gaafannaa. Guddoo galatoomaa.